odeeffannoowwan Champions League Awurooppaatii wal qabatan tan darba Champions League Awurooppaa dorgommii jaalatamaa kubbaa miilaa ta'uun isaanii beekama. Dorgommiiwwan gaggeeffaman xiyyeeffannoo olaanaadhaan kan jaallattoota kubbaa miilaa biratti se'uminaan kan eegamani. Kaleessa taphoota eegamaa turan keessattuu kan Manchester City, Napoli akkasumas Newcastle United Barcelona simatan eegamaatii ture. Taphni kunneen lamaan jechuudha. Manchester City Reesa Etihad irratti Napoli simatee goolii 2-0dhaan kan injifate. Tapha kana irratti taphataan seena qabeessi Manchester City duraanii Kevin De Bruyne gaafa gara dirreetti seenuu deeggartoota Manchester Citytiin simannaan goota taasifameefii jira. Kevin De Bruyne Manchester City keessatti bara milkiitti kan dabarse. Taphataan kun waancaa Champions League Awurooppaa dabalatee waancaa Premier League fi waancawwan jiran hunda isaatu taphataa duguugee fudhateedha. Kilabicha keessattis dhuunfaa isaatiinis akkasuma taphataa cimaa Premier League England jedhamee bara tokko filameetii jira. Taphatichi yeroo milkii Manchester City keessatti dabarsuu isaatii wal qabatee deeggartoonni kilaba Manchester City taphataa kanaaf inumaayyuu siidaan ni dhaabamaaf jechaati kan turanii. Kaleessas gaafa inni Etihadittiin deebi'u simannaa gootaa taasifanii si jiru jechuudha. Kevin De Bruyne ati yeroo hundumaa keenya ergaa jedhudha dhaadannoon isaan qabatanii mul'atan kan akeeku. You are always blues waan jedhu yookiin ati yeroo hundaa cuquliisa yookiin hidhannoo Manchester City kan ibsu ati yeroo hundaa keenya ati yeroo hundaa nurraan jijjiiramtu waan jedhu ergaa jedhu qabatanii mul'ataniitii jiru. Innis deeggartoota Manchester Cityf kabaja qabu mul'iseetii jira. Kevin De Bruyne taphataan kun Manchester City waliin taphataa seenaawwan gurguddaa hojjateedha. Kaleessas daqiiqaa muraasa taphate keessatti daqiiqaa 26 dirree keessa kan ture keessatti ga'umsa gaarii mul'iseetii jira Napoli waliin jechuudha. Kaleessa Manchester Cityin caalmaa taphaa waliin Napoli galchii 2-0dhaan yoo injifatu Haaland daqiiqaa 56 Dokun daqiiqaa 65 irratti gooliiwwan injifannoo galchaniitii jiru. Kaleessa gama Napoliitti dursaan taphattoota garichaa Di Lorenzo daqiiqaa 21 irratti kaardii diimaan ba'uu isaatii wal qabatee haala taphaa sirreessuudhaaf jecha Antonio Conte Kevin De Bruyne daqiiqaa 26 irratti jiranii baasaniitii jiru. Napoli milkaa'uu hin dandeenye taphattoonni Manchester City halkan adda dabarsanii Haaland seenaa isaa keessatti riikoordii haaraa fooyyessee jira. Riikoordii haaraa qabateetii jira. Taphataan kun taphoota Champions League 49 goolii 50ffaa isaati kan galche. Kun seenaa Champions League Awurooppaa irratti yookiin keessatti tapha muraasaan goolii 50 galche ta'uudhaan taphataa jalqabaa isa taasiseetii jira. Kana dura riikoordiin kan Ruud van Nistelrooy ture. Ruud van Nistelrooy taphoota 62 goolii 50 galchee ture. Amma immoo Haaland taphoota 49 goolii 50 galchuudhaan riikoordii Ruud van Nistelrooy fooyyesseetii jira. Ammallee goolii oomishuutti feetii jira. Akkuma yaadannu torbee darbii Manchuan irratti goolii 2 galchee jira. Sana dura biyya isaatiif goolii 5 galcheetii jira. Kaleessas goolii galchee jira. Amma ga'umsa ajaa'ibaa irratti argama Erling Braut Haaland kaleessas goolii hawwatuudha kan galchuu danda'e. Dokuunis kaleessa taphattoota asarrattisaa Napoli afur haala dinqii ta'een erga darbeetii booda goolii galchee jira. Dokuunis as dhiyoo kana fooyya'insa olaanaa irratti argama. Akkuma yaadannu darbii Manchuaniin kubbaawwan goolii ta'an mijjeesseeti kan jiru. Taphataan kun hagam jijjiirama irra jiraachuu fi garee kana fayyadaa jiraachuu isaa kan namatti mul'isuudha. Jeremy Dokuun jechuudha. Kaleessa Manchester Cityin haala kanaan galchii 2-0dhaan kan injifachuu danda'e. Taphni biraa eegamaa ture kan St James Park irratti Newcastle United fi Barcelona walitti fideedha. Taphni kun injifannoo Barcelona goolii 2-1 kan xumurame. Kaleessa taphataan sarara fuulduraa Manchester United kan ture ergisaan Barcelona keessa kan taphatu Rashford goolii 2 galchuudhaan taphataa seenaa biraa dalageedha. Taphattoonni Manchester ba'an ga'umsa ajaa'ibaa mul'isaa jiru. Kaleessa taphattoota Manchester gadhiise keessaa tokko Hojlund ture. Hojlundis bareeda ture. Maaktumanii kaasuu ni dandeenya. Kaleessa Etihad ture innillee taphataan kun Manchester erga ba'ee booda bara dorgommii bara
bara dinqiidha kan dabarse Rashford ammoo ergisaan bara kana gara Barcelona deemee jira taphataan kun kaleessa Champions League Awurooppaatiin gooliiwwan inni galcheen Barcelonaan qabxii murteessoo 3 direetiin ala argachuu danda'eeti jira gara England yeroo jalqabaatiif deebi'e ergisaan garas deemee taphataan kun egaa Rashford daqiiqaa 58 fi 67 irratti gooliiwwan galche gooliiwwan inni galche lamaan isaa baay'ee hawwatoodha dhuguma taphataan kun taphataa murteessaa ta'uusaa tapha itti mul'iseedha Lamine Yamal miidhamuu isaatiin wal qabateeti egaa Hansi Flick filannoo jalqabaatiin Rashford gara direetti kan seensanii egaa kaleessas waan leensichi itti amaneef egaa bu'aasaa argisiisee jira yookiin mul'iseeti jira taphoota itti aananiis filannoo jalqabaa ta'e carraa filamuu ni argata jennee kaasuu dandeenya Rashford Manchester United gaabbuun isaa waan hin oolledha taphataa murteessaa kana dhabuu isaatiin wal qabate haala qabatamaa Manchester United irra jiru ni beekna ilmaayyuu odeeffannoowwan as dhiyoo baatii jiraniin Amorim wal qabate leenjisaan kun egaa leenjisaa dhiibee Rashford baase yeroon turmaata isaa gabaabaa akka ta'edha himamaatii kan jiru gama biraatiin garuu boordiin kilabichaa odeeffannoo dhiyeenya baaniin taphataa kana leenjisaa kana irraa amantii akka qabuudha kan kaa'atee jiru kun waan leenjisaa kanaaf cover gochuudhaaf yookiin hamilee isaa eeguudhaaf taa'aa jiruudha kan fakkaatu Manchester United qabxii dhabee haala kanaan itti fufe taanaan murtoon inni fudhachuu danda'u leenjisicha hojiirraa kaasuu akka ta'edha miidiyaaleen yookiin gabaasaaleen kan addeessanii sanas ta'e kana garuu yeroon taphaa 3 qofti kennameef kan jedhus ni jira akka waliigalaatti garuu ga'umsi Manchester United hin fooyya'u taanaan turmaanni Ruben Amorim ammallee yaaddoo jala jiraachuun isaa waan wal nama gaafachiisu miti kaleessa Rashford garuu taphataan kilabichaa dhiibameetii bahe kun goolii 2 galchuu danda'eetii jira goolii tokkittiin Newcastle United Anthony Gordon daqiiqaa 90 irratti kan galche kaleessa goolii 2 kan galche Rashford seenaa biraa hojjeteetii jira akkuma yaadannu taphaa Dengadda Bayern Munich goolii 3-1 Chelsea injifate irratti Harry Kane goolii 2 galchee ture Harry Kane taphataa England ta'e garee biraatiif taphatee garee England irratti goolii 2 galche taphataa jalqabaa ture kaleessa Rashford seenaa kana qooddateetii jira taphataa lammii England ta'e kilaba biraa keessa taphatee kilaba England irratti Champions League Awurooppaatiin goolii 2 galche ta'uudhaan seenaa biraa kan hojjete tapha kaleessa irratti ganna kana rikoordiin jijjiiraa taphattoota kilabichaatiin kan mallatteeffatan Nick Walters egaa taphataan kun teessoo jijjiiraa irra taa'een Eddie Howe taphataa paawundii miiliyoona 69 itti baasan paawundii miiliyoona 69 itti baasan kana daqiiqaa 62 irratti Harvey Barnesiin jijjiiranii kan seensisanii taphatichaa hin fayyadamne akkuma jedhamu torbii 4ffaa Premier League Englandiin taphataan kun egaa goolii injifannoo galchuun isaa ni yaadatama qabxiiwwan kaleessa galmaan biroo ilaaluudhaaf Club Brugge galcha 1-1 Monaco injifateetti jira Monaco Ansi Fatiidha kan galche Ansu Fatiidha Copenhagen Leverkusen waliin goolii 2 qixaanii kan xumure Eintracht Frankfurt galchii 5-1 Galatasaray Sporting Lisbon galchii 4-1 kilaba Kazakhstan Kairat jedhamu injifateetii jira tapha kanarratti goolii injifannoo Sporting Lisbon kan galchan taphattoota 3dha isaan keessaa Francisco Trancao taphataan duraanii Barcelona fi Wolves goolii 2 galchee jira Alisson Santos fi akkasuma Kuinda taphattoonni jedhaman gooliiwwan tokko galchaniitii jiru Premier League England torbeen 5ffaan boru ni eegala Liverpool Everton Brighton Tottenham Burnley Nottingham Forest West Ham Crystal Palace Wolves Leeds United akkasuma Manchester United Chelsea waliin tapha cimaa ni taphatu saa 1:30 irratti Fulham Brentford waliin ni morkatu dilbata Arsenal Dresa irratti Manchester City sa'aatii 12:30 irratti tapha cimaa torbee kanaatiin ni morkata Sunderland Aston Villa Bournemouth akkasuma Newcastle United waliin morkiin geggeessan ni eegama sadarkaa FIFAtiin Spain waggaa 11 booda sadarkaa tokkoffaa qabatteetii jirti Argentinaan immoo waggaa 2 booda gadi sigaachuudhaan sadarkaa 3ffaa teessee jirti France sadarkaa 2ffaa England 4ffaa Portugal 5ffaa yoo qabatan Brazil 6ffaa irratti argamti Netherland Belgium Croatia fi Italy sadarkaa 7 qabataniiti jiru biyyatti Afrikaa Morocco sadarkaa tokko fooyyessuudhaan sadarkaa 11ffaatti ol dhufteetii jirti sadarkaa 11ffaa kan turte German gara 12ffaatti gadi sigaatte Senegal 18ffaa Egypt 35ffaa Algeria 38ffaa Cote d'Ivoire Nigeria Tunisia akkasuma sadarkaa 44 jiru wal duraa duubaan qabataniiti jiru Ethiopian sadarkaa tokko gadi sigaachuudhaan addunyaarra sadarkaa 147ffaa irra teesseetii kan jirtu Afrikaarraa Morocco Senegal Egypt Algeria fi Cote d'Ivoire sadarkaa tokko amma 5 jiru qabataniiti jiru Wolves waliigaltee isaa kilabichaa dheeressee jira egaa
Wolves kilaba Premier League England bara kana gomsa laafa mul'isaa jirudha. Kilabiin kun taphoota Premier League England afur walitti aansee mo'ameeti jira. Leenjisaan geggeessa jedhamee yeroo eegamutti leenjisaa kilabichaa kontiraataa isaa Vitor Pereira jechuudha. Waliigaltee dheeressuu isaati kan dhagahame. Jose Mourinho kontiraataa waggaa lamaatiin Benfica leenjisuudhaaf waliigalee jira. Jose Mourinho kilaba jalqabaa leenjisummaa itti eegale Benfica leenjisuudhaaf waggaa lamaan kan mallatteesse. Leenjisaan ganna 62 kun bakka Bruno Lage buudhaan leenjisaa haaraa Benfica ta'uudhaan kan qacaramanii torbee darbe keessa Fenerbahce keessa kan geggeeffamanii Benficaan tapha isaa jalqabaa gaafa sanbataa yookiin boru kilaba AVS waliin taphachuudhaan ni eegala. Tapha kana dursuudhaan ni eegamu jedhameeti kan eegamu. Premier League Portugal qabxii 5 hanqatee sadarkaa Porto qabxii 5 hanqatee sadarkaa lammaffaa irratti argama. Garee kana ni jijjiiruu fi kan itti abdatame. Messiin waancaa addunyaa bara 2026 booda kontiraataa waggaa tokkootiin Inter Miami keessa turuudhaaf akka waliigaleedha kan gabaafame. Walumaa galatti odeeffannoo ispoortii ganama kanaaf qabadee xumureetan jira. 83 irratti garuu nu barreessaatii kan turtanii yaada keessanii fulfaadhaas niin jechaa qophii ispoortii jimaata guyyaatiin